Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Jimaata Hagayya 18 bara 2017 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp gorsaa gameessa bulchiinsa isaanii Stiiv Baananiin hojiirraa ari'an. Abukaatooleen hoogganoota Koongireesa Federaalawaa Oromoo mana hidhaa Qilintoo jiranii muummicha ministeeraaf hoogganoota biyyattii olaanoo 4 kabiroo dabalatee akka ragaattisaatti akka mana murtiitti dhiyaatan gaaffii dhiyeessan oduudhaa boodatti deebina. Filannoo keenya bara kanaa keessatti kan Keeniyaa jechuudha ba'iin hin eegamiin mul'achaa jira jechuudhaan xiinxaltoonni dubbataa jiru. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Waa'ee guddina aartii Oromootiif biyya alaa keessatti ijoollee Oromoo guddifachuu ilaalchisee soraan aartistootaaf maanguddoota Minisootaarraa dubbisee jira. Qophii keenya addaati kun immoo maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleessa oduutiif gara tujubeettaa deebinu. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp gorsa addaa tarsiimoo olaanaa isaanii Stiiv Baananiin aangoorraa ari'uuf murteessuu isaanii aangawoota gameeyyii ka bulchiinsa isaaniitti himanii jiran. Stiiv Baanan jalqaba bulchiinsichaatii qabee gorsaa akkaan falmisiisaa turan. Kan Tiraamp akka filatamaniif gargaaran jedhaman Baanan hoogganoota beekamoo garee gama lixaa waliin walitti bu'aa turan. Niiwuork Taayims akka jedhetti Baanan xalayaattiin hojii gadhiisan guyyoota 11 dura pireezidantichaaf dhiyeessan dhimma mormii Shaarlsviil Virjiiniyaa keessatti uumamerraan kan ka'e boodatti harkifate jedhameera. Haleellaa shororkeessotaa Baarseloonaa keessatti kaleessa raawwatee namoota 14 galaafatee hedduu madeesseen kan wal qabate poolisiin Katalaan namoota 4 to'annaa jala oolchee jira. Shakkamaa to'annaa poolisii jala jiru barbaadamaa jiraachuu poolisiin ibseera. Muusaa Okubir shofeera konkolaataa jamaa karaa deemutti oofuun namoota fixe ta'uuf dhiisuun garuu hin beekamin jira. Obboleessi isaa Diriis Okubir kaleessa kan qabame Baarselonaarraa gama kaabaatti fageenya kiiloomeetira 100 irra bakka jiru Riipool bakka jedhamutti. Pireezidaanti Tiraamp ergaa Tiwiitarii barreessaniin akka jedhanitti Yuunaayitid Isteetsi waan danda'ame maraan Ispeeniin deeggaruuf cinashee ni dhaabbatti jedhan. Bulchiinsi pireezidaanti Doonaald Tiraamp waraana waggoota 16 ture kan Afgaanistaaniif tarsiimoo haaraa qopheessaa akka jiru ta'uu ministiriin ittisaa Jeems Maatis beeksisan. Tiraamp har'a'innaa ittaanaa isaanii Maayik Peensiif garee naga eegumsa biyyoolessaa ofii waliin bakka bashannana pireezidaantii Kaamp Deeviditti walga'an yaadawwan hedduun dhiyaatanii jiru. Maatis Waashingtan keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin akka jedhanitti murtiirra ga'utti dhiyaannee jirra yeroo dhiyoo hojiirra oola jedheen abdadhaa jedhan. Waa'ee tarsiimoo haaraa lola Afgaanistaan kanaa garuu Maatis ibsa bal'aa hin kennine. Hoogganaan garee mormituu beekamaa kan Paakistaan Imraan Khan hariiroon yeroo dheeraaf danqame ka biyyoota lamaanii kan hundaa'u daangaan gidduu isaanii banamuuf daldalli walabaa jiraachuu irratti jedhan. Paakistaan Paakistaan Afgaanistaan waliin daangaa jiru kan fageenya kiiloomeetira 2600 dallaatti ijaartee jirti. Aangawoonni piroojeektii hojichaa deeggaruudhaan yakkamtoonni fi shororkeessonni akka hin daddarbine ugguraa akkasumas tattaaffii farra shororkeessumaa kan gam lamaaniif ta'uuf gargaaraa jedhan. Mootummaan Afgaanistaan karoora eegumsa daangaa kana mormee jira. Sababiinsaas Kaabul durumaanuu falmii daangaa sararuu kan yeroo bittaa Biriteenii qabee jiru of harkaa qabdi. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo Keeniyaa kan bara kanaarraa milkaa'inni paartii biyya bulchu argate dabalee bahee hin eegamnetu wiirtulee biraa argaman jedhu xiinxaltoonni. Lakkoofsi dubartootaaf dargaggoota sadarkaa naannootti filatamanii dabaleera. Doolara miliyoona 400 fi miliyoona 83 kabaasu meeshaan dijitaalii filannoof gargaaru kalammiiwwan Keeniyaa maallaqa baasaniif bu'aa qabaachuu isaallee gaaffii keessa galchaniiru. Gabaasaa Jiil Kireeg namoota dhiyeessa. Karawwan magaalaa Naayiroobii irraa akkuma yeroo filannootii duraatti sochiin jalqabamee jira. Lammiiwwan Keeniyaa gara hojii isaaniitti deebi'aa jiru.
Garuu hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odingaa sagaleen filannoo hatame jechuudhaan ennaa falmaa jiran kanatti dhimmi filannoo xumuran arganne. Dhimma kana akka gara mana murtiitti dhiyeessanii falmuuf jiranillee labsanii jiru. Odingaan bahiin sagalee sirnaan labsame pireezidaanti Uhuru Keeniyaataa sagalee 54 argachuudhaan mormituu isaanii Raayilaa Odingaa ka 45 qofa argatan injifatan jechuun beeksise. Yuunivarsiitii Waarwikitti Piroofeesara barnoota siyaasaa akka ta'an Gabreelee Liinch bahiin filannoo wal falmisiisaa ta'eyyuu akka dorgommichi walitti dhiyoodhaan geggeessamu uummanni duraanuu ni beeka ture jedhu. Liinch akka jedhanitti paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu paarlaamaa keessatti illee barcumarra jireessa argachuudhaan milkaa'ee jira. Bulchitoota 47 filataman keessaa 28 ka paartichaati. Dorgomtoonni walabaa ka paartiilee gamlameen keessa iyyuu hin jirre milkaa'uu hin dandeenye akka salphaatti jedhanii jiru. Due to alleged problems with party nominations, both in the opposition and Jubilee. Kaadhimamtoota paartilee dhiyeessuu irratti paartileen lameen jechuun ka mootummaa Jubiliiniif ka mormitoota naannoleef godinaalee biyyattii hedduu keessatti rakkoo waan qabaataniif kaadhimamtoonni walabaa faallaa kaadhimamtoota paartilee dhaabbatan. Kaadhimamtoota walabaa kana keessaa hangi xiqqoonni injifatu jedhamee eegamee ture innuma baay'ee xiqqootu injifate. Ministiriin maallaqaa Keeniyaa filannoo biyyattiitiif baajeta $400 miliyoona miliyoona 83 ramaduusaa kana keessaa immoo miliyoonni 400 miliyoonni 15 gara koomishina filannootti ka geessamu ta'uu labsee ture. Qorataan Keeniyaa Naanjaalaa Naayoboolaa garuu maallaqni aga kanaa guddaan ramadameyyuu waa'ee sagalee kennitoota galmeessuu fi lakkoofsa sagalee buufataalee filannoorraa deebisanii beeksisuu irratti rakkoo guddaatu ture jedhee jira. Kan filannoo Keeniyaa torban darbee taajjabe gurmuun gamtaa Awuroopaaf hoogganaa akka ta'an aangawaan filannoo Keeniyaa bahii filannoo kan naannolee ifa taasisuu qaba jedhan. Filannoon sun geggeessamee torban tokko darbeeyyuu koomishinni filannoo Keeniyaa bahii filannoowwan wiirtuulee adda addaarraa ifan taasisin jira. Hoogganaan garee mormituu Raayilaa Odingaa innaasaan filannoon sun Uhuru Keeniyaataaf baabsuuf jecha waliin dhahame jechaa jiran kanatti dhimmisaa ariifachiisaa ta'ee jira. Mormitoonnis dhimma isaanii mana murtii muummichatti iyyatu jedhamee eegama. Ka gurmuu taajjabdoota gamtaa Awurooppaa hoogganan Meeraayaach Shaakii koomishinichi filannoo sagalee sadarkaadhaan kenname yoo beeksise uummatichi adeemsa filannoo sanaarraa amantaa cimaa akka qabaatuuf gargaaraa jedhan. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minisootaarraa taate gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa Niiwuork keessatti geggeessamuuf jiru irratti dargaggoota bakka bu'uun haasaa dhageessisuuf jirti. Kan yuunivarsiitii beekamaa Haarvard seenuuf jirtu Muniira Kaaliif dargaggoota randeebiyaa hirmaattota walgahii kanaa irratti hirmaachuudhaaf iyyata galfatan dargaggoota 350 keessaa filatamte. Muniiraan akka jettutti walgahii kana irratti kan argaman keessaa dargaggeetti ennaa taatu tarii sagaleen koo barbaachisaa ta'uu dhiisuu mala. Nuti garuu kan of yaadachiisuu qabnu sagaleen kan koos barbaachisaadha ka jedhuu jette. Muniiraan taajjabdoota dargaggoota Ameerikaa gumii sana irratti argaman 6ffaadha. Sagantaan dargaggoota hirmaachisuu kun ministirii dantaa alaaf tokkummaa mootummootaan qindaa'e oduu namaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilixoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kan lidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraa ittisaa dhaggeeffataa ture. Abukaatoleen himatamtootaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon 5 akka maammiltoota isaaniitiif ragaa ofirraa ittisaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Akka dhiyaatan manni murtiis ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraa ittisaa obbo Baqqalee Garbaa arra dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasisamee jiraa jiru. Abukaatolee sana keessaa tokko obbo Abduu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallanneetu haasofsiisee oolmaa mana murtii sanaa ibsuudhaan jalqabu. Ragaa ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa jiranii obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Dajanee Xaafaa, Addisuu Bullaalaatiif obbo Baqqalaa Garbaa. Ragaa bifa lamaan dhiyeeffanne turre nuti.
ragoonni ittisaa waliigalaa himatamtoota arfan kunniin waliin qabanii namoota 2 qofatu dhiyaate. Maaliif? Isaan sun ajaja mana murtiitiin akka nu dhiyaatanii kan gaafanne ture. Waraqaa yaamichaas manni murtii akka itti nu dhaqqabsiisuu ture nuti dhaqqabsiisuu iddoo hin dandeenyedha baay'een isaanii. Isaan kun immoo ragoonni dhuunfaa isaanii ilaallatan immoo kan himatamaa kuffaa kan obbo Gurmeessaa xumurree jirra. Kan himatamaa lammaffaas kan obbo Dejannee Xaafaas xumurree jirra. Kan himatamaa sadaffaa kan obbo Addisuu Bullaallaas xumurree jirra. Kan himatamaa arfaffaa kan obbo Baqqalaa Garbaa nama 2 har'a dhiyeeffannee namni 2 nu hafa kan dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Inni tokko mana sirreessaa keessa nama jirudha. Inni biraa immoo Wallagga Bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaannee hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hanga har'aatti kan dhaggeessifanneef kan nu hafe kanneen fakkaata argaan isaa. Har'a abbaa alangaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachi waa'ee obbo Baqqalaatuu laaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma? Abbaan alangaa yeroo gaafii gaafatamu jalqaba gaafii duraati. Gaafii duraa salmiti gaafata. Itti aansee immoo abbaa alangaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Jidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture. Falmiidhumatu ture jechuudha. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qabaa, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu, waan akkanaa irratti jidduutti atomaa gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan alangaa sa'aatiin inni sa'a 6 ta'eera. Nyaata atoo nyaatiin kana caalaatti fufuu hin danda'u. Garaachi kootis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti atoo itti fufee qophii qabna ture jedhee manni murtii. Nutis akka itti fufuu boboqqalaanis ka'anii gaafatanii ture. Dhumarratti manni murtii saa'uma booda sa'a 7:00 deebi'aati itti fufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbateerraa itti fufee. Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatamee xumurameeraa jechuudhaan. Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8 hanga 12tti qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa arfaffaa namni 2 nu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni 5 aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'aa kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu ammatti nu qabaman kun hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa fi arfaffaa qofa otoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkololeessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa hanga arfaffaa hafanii fi kan himatamtoota isaan kaanillee dhagahamaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha. Akkuma amma jettan kana obbo Abdul Jabbaar muummichi ministeera Itoophiyaa fi aangawaan kan biraan ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu. Ragaa ittisaa akka ta'anidha kan himatamtoonni kunis jedhanii caqasanii. Kanaaf aangawoota mootummaa nama 5 kan dhiyeeffanne. Isa kana qofa otoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televezyiinii Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turanii jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jennee bifuma kanaan manni murtii ajaja nuuf kenneera. Tokkoffaan muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny jechuu. Lammaffaan kabajamoo obbo Addulaa Gammadaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Dooktar Abiy Ahmed isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaatiin. Dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadaafoo Lagadaadii Aadde Caaltuu Saanii jedhamu. Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu. Manni murtii ajaja kenneeraan dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyattii dhimma kanarratti namni kuni ragaa naa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa caqafate taanaan dhimma sanarratti namni suni yaamachuu wanti nama dhorku. Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Isinis irraa kennitaniif galatoomaa. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guddinni aartii Oromoo eessa jira?
maal faatu qajeelfamuu malee uummannoo maal gochuu malee biyya alaa kana keessatti gama ijoollee afaan ofii barsiifachuutii fi akkasuma immoo amala dansaan guddifachuutiin maaltu ta'uun irra ture. Soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gabaasuuf ennaa Minisootaa turetti artistoota Oromoof jaarrolee hawaasa Oromoo qophii kanarratti argaman gaaffilee armaa olii gaafatee ture. Kanneen fiilmii afaan Oromoo hojjechuutti beekaman barreessaa fi daayirektara fiilmii Gammadoo Jamaaliif Guutamaa Buttaa kanneen soraan dubbise keessaa tokko. Ka Gammadoo Jamaaliin jalqabna kunoo. Fiilmiin kun yaadannoo ijoollee biyyatti dhumatteef bara 2015 akkasumas ammoo 2016 waa'ee jalqaba hiriira irratti hojjedhe amaanaan beekama yeroo sanii cabsaan ammoo eegasanii booda kan bahe yaadannoo isaaniitiif akkasumas ammoo gargaarsa isaaniitiif kan ta'u amma tokko asirraa gargaarsa godhaafii turre kanuma. Atileemee gabaabsi waan fiilmii kan keetinatti himi. Fiilmiin duratti hojjedhe madaa kukkuulee akkasuma agartuu baraaqaas jira. Ka amma agarsiisuuf deemnu imimmaan dhiiraati. Isa asumatti hojjedhe. Madaan kukkuulee ammoo waan sochii haalata biyyaa irratti adeemsifamaa ture irratti ilaalchisee hojjedhe. San DVDs hin baasne tiyaatirattis hin mul'ifne akkasuma uummataaf jecha yuutuubii irra gallakkifne. Imimmaan dhiiraa ammoo tiyaatirii irratti agarsiisuu deemna boru sa'a 12 irratti jecha. Mee keessa osoo xiqqoo balleessinatti. Fiilmii namni yoo barreessu seenama namaarraa hundaa'ee barreessa. Waan dhugaa ta'e waan jireenya ilma namaa tuqurratti argite irraa hundoofnee barreessina yookiin karaa jaalalaas ta'uu danda'a karaa jaalala haadhaas ka abbaas ta'uu danda'a isarra hundoofnee barreessina. Gabaabatti jaalalarraa hundaa'e yoo hiriyyaan nama ganu argite gantummaa hiriyyaa gantummaa obboleessaa gantummaa obboleettii gantummaa nama baay'ee itti dhiyaattu nama baay'ee amantuu tokko argite kana agarsiisa. Imimmaan dhiiraa waan kana of keessa qabata. Ergaan guddoon armirra barannumaan fiilmii kan keerraa guddaa ergaan guddoon barannumaan. Wal jaalachuu hiriyyaa. Wal jaalachuu jechuun akka hiriyaatti akka gosaatti moo akka maaliyaatti illee akka gosaatti illee akka uummataatti illee wal jaalachuu walii dhukkuffachuu argite kanneen of keessaa qaba. Fiilmiin kiyya irra guddaa waa'ee siyaasaati. Siyaasa jechuun haala irra guddaa wanni nuti hojjennu waa'ee fiilmii jireenya hawaasni keessa jiraataa jiru jaalalaan wal qabsiisuudhaan hojjennee kana fakkaata fiilmii amaanaa namoonni iddoo argeera kanas akka daawwatan abdii qabaa jedha. Kanaaf waa'ee waan hawaasni keessa jiru malee waan addaati waan hojjetamne hin qabnu jechuudha. Gam fiilmii barreessuutiin ijoolleen Oromoo ijoolleen kaa'imaa maal jireenyi warra maal fakkaata? Garam deemuu jiru fakkaata? Namni quuqaa ofii barreessimoo yookaan haguuddaa yoo ilaalte waan sabuu fi keessa jiru barreessimoo maal arguu jiru? Waan hedduu irraa baradhe dhugaa dubbachuuf fiilmii kana hojjechuudhaaf jechuudha. Fiilmii hedduu hojjetamaa deemaara. Nu kompitishinii san keessa galuu feena argite waan sabni biraa sadarkaa olaanaa hojjete uummata baay'ina haganaa qabaanne waan saba sanii gadi ta'e hojjechuun nurra hin jiru argite nama qabnaa ijoollee dandeettii qaban hedduu jira ijoolleen dubaraas ka dhiiraas hedduu ka dandeettii qabantu jira. Namni martinuu ba'ee dhufee akka hojjetu aartiin ammoo karaa tokkoon akka anaatti akka qabsootti ilaala. Kana dhaamsa dabarsuu barbaada gabaabatti. Yoo fiilmii barreessitu yookaan ammoo yoo hojjetumaatti mataa keessa jira eenyu laalaa hojjeta? Tokkoffaa kaarakteera san laala. Kaarakterri sun eessa keessaa ba'a kan jedhu laala. Hawaasa keessaa ba'a. Hawaasa miliyoona 40 san laala. Dura fiilmii dalaguun kiyyaan duratti fiilmiin ani barreessu kun hawaasa keenya kana pireezent godhaa kan jedhu duraan bakka uummataa san taa'ee ilaalaa jechuudha. Yoo ta'e achi booda hawaasa kana maal barsiisuu danda'a? Hanqinni hawaasa kana keessa jiru maali kan jedhu falaala. Namoonni fiilmii hojjetan akkamitti akka hojjetan cinqaa meeqa akka argan inni kun maaliifi darara meeqaa wanni arganii agarsiisanii fi hawaasa sana bakka waan hawaasni barbaadu sana bakka san bu'anii nama hawaasa miliyoona 40 bakka buunee fiilmii kana agarsiisu aartiidhaan agarsiisuu barbaanneeti malee gara galiitiin gara adda addaatiin hojii adda addaatiin utuu ni hojjetama jedheeti waan hedduu hojjetamuu danda'ama. Garuu maallaqa kee kiisii keessaa baafteeti malee faayidaa qabaateeti miti. Fiilmiin biyya biraatitti dhugaadha. Addunyaa biroo keessatti jireenya isaanii ta'uu danda'a. Asirratti garuu Oromoo irratti garuu maal inni dhiiga kan kee kennitee jechuu dandeetta. Dhiiga kan kee kennitee fiilmii kana hojjetta. Fiilmii kana keessa hojjechuudhaaf namni tokko kan hirmaatu nama 20 meeqa. Hawaasaan ammoo akka laalan barbaanna nuti. Gara fiilmiitiin eessi jirra ofiin jettam yeroo funatti himtu dhuguma sabata kanaa hojjanna uummata kanaa hojjanna waan hojjannu qulqullitti hojjechuu feenaa jette eessi jirram. Amma kun anaaf jalqaba reef jalqabe malee bakki kanaan geeneera jenneerra murteessuun hin jiru.
wanti dabarsuu barbaadu uummata keenyaaf jechuudha. Argitee harki kun kophaa ofii ofitti niqu harkatu harka dhiqaa. Namni yoo bahee nu ilaalee jedhe ammoo waan gaarii hojjechuu wanti duuba nu deebisu hin jiru. Ijoolleen dandeettii qaban jiran, namni barreessuu danda'u jira, namni waraabuu danda'u jira, namni idiitii godhuu danda'u jira, waan maraa poteenshaalii maraa hin qabna. Namni bahee nu gargaare ammoo nu fesan feena sigalee namni gargaarsa kam fee jechuun namni nu baay'ee gargaara jechuun gargaarsa akka karaa mallaqaalee duuntaan baanii ilaaluun nuuf hamlee guddaa argite namni yoo ati waan itti dadhabe tokko uummataaf waa hojjetaa tokko uummata keetti gaafa agarsiiftu gaafa namni bahee ilaale gammachuu guddaa si dhagama. Madaa kukkulee gara nama jahaati imimmaan dhiiraa gara nama sagaliiti kunniin martinuu argitee sa'aatii isaanii akkuma siin jedhe san hedduu isaan galateeffachuu barbaada warra achirratti dalagan hunda. Maal dhaamachuu fee bu'uura fakkeenyaaf as jirta kasi caalutti dhufa yookaan ammoo kasi caala harki 20-30 yookaan si caalu jira yookaan ammoo kasi wal qixxee dhufuu danda'a maal jechuu feetu waan dhibee. An jechuma tokko qofa jechuu barbaada. Jechi sunis maaliif walaa jabeessinu. Gaafa uummanni Oromoo kee nutis kaana gaafa nuti kaane immoo uummanni Oromoos ni kaa walumaa jabeessinu walumaanu. Egaa kanuma jennaa VOA illee galatoomaa isiniin jenna kaa. Fayyaa ta'e carraa kana waan nu kenniteef ulfaadha. Artiist Oromooti tana jechuu jira ijoolleen tun kootaa fiilmii ta'e nu ilaala waan nu hojjennu waan nu keessi jirru nu daawwadha jechuu jirani amantiin ijoollee akkam karaa dansaa qajeelchuu dandeetti karaa kamiin gargaaruu dandeetti fakkeenyaaf fakkeenya islaamaa fudhannuuti ka kiristaanaallee fudhannuuti amantiin karaa kamiin ijoollee karaa dansaa guddis maan barsiiftan. Ani Abdurrahiim Ahmad jedhama imaama muslimtoota Minisootaa keessa jiran irraa tokko. Ijoolleen amma tapha ammaa taphatte tuni ijoollee ani leenjisu irraa tokko. Ijoolleen bira dhufanii achitti agartee gorsa adda addaa isaanii kennu bakka badurraa akka isaan fagaatan hiriyaa badarraa akka isaan fagaatan barumsa cimaa irratti akka fokas godhan aadaa ofii akka hordofan amantii ofiis akka hordofanitti ciminna jajjabaan gaayidaansii babbareeda kenninuuf keessaa tokko ani yoo itti himu waan biraadhiis tapha taphattan keessa duuba aanuu qabdan jedhan tapha kubbaa har'a afur galmeessiteerti kaa guruppiin sun sheeka du'aa itti godhe naan jedhan ani du'aa itti godha afur galmeessiteerti amalaan tapha kubbaa keessa luuti teessan dabuun qabdu jedhan gadhaantii jecha bara waan barumsa keessatti you have to be in the first place. Education keessatti tokkoffaa waan dalidan keessatti tokko kana mataa kenna kanaan cimsina jecha dhibbaatamaan jira nu bira ijoolleen amma gartee ani fakkeenya masiida kiyya keessatti masiida ani gartee itti hooganu keessatti nama 200-300 ka dhiyaatutu barata Saturday Sunday after school program jennee ijoollee teenoo isaan dhufan afaan eegasii waan barsiifnu waa'ee agartee amantii isaanii akka hin daganne godhuu irratti hojii gurguddaa hojii babbareedduu hojjetaa jirra hawaasni keenya fuuldurri isaasis gaarii jennee abdii irraa qabna akkasumatti akka jabeeffata uummata keenyaa dhaamsa isaanii dabarsina. Ani Said Zamaan jedhama. State of Iowa irraa dhufee Susiit irraa dhufee durataa hawaasa Oromoo Susiitiiti. Jaarsa Nuuraa magaalaa Lakkoolee kee jiraadha Sempoo. Jamaal Tufee jedhama itti gaafatama hojii raawwachiisaa waldaa hawaasa Oromooti Minisootaa jiraadha. Meeshaa karaa fagootiin dubbannaa laftan ta'e gara dhuftee fi hawaasa Oromoo achitti maal fakkaata isan nama gamitti osfaanaa jedhee dorgommii tanaa jedhee dhufee walumattuu hojiin teessan gugurdoon uummataa hojjetamaan qonqol fudhadhe. Hawaasa Oromoo Ayiwaa waan adda isa godhu tokko ijoolleen Oromoo kan Ayiwaa keessatti dhalatanii guddatan afaan Oromoo akka waan Oromiyaa keessatti dhalataniitti dubbatu. Jabina guddaa waldaan hawaasa Oromoo fi uummanni Oromoo abbootiin ilmaanii hundinuu ta'uudhaan ilmaan isaanii ittiin qirinan keessaa isa tokko jechuudha. Namni magaalaa sana keessa jiraatu magaalaa sana Oromoon maal akka ta'e, Oromoon uummata safuu qabu akka ta'e, Oromoon uummata seera kabaju akka ta'e, Oromoon nagaa akka ta'e, nageenya dursee kan jiraatu akka ta'e, lammii keessa jiraatu, uummata keessa jiraatu, namoota waliin jiraatu hundaaf fakkii gaarii ta'ee jiraachaa jira. Cirraa kan dhufne waliigalatti lakkoofsi isaa beekamuu baatullee nama 50-60 ol kan ta'u as jira. Mee ijoollee laftan keessa guddisuun, aadaa isaaniitiin guddisuun, afaan isaaniitiin guddisuun, aadaa biyyi keessa jiraatanii guddisuun, aadaa lafa keessa dhufanii barsiisuun akkam tolfachuu jirtan? Ijoollee akkamiin guddifachuu jirtan? Maan isaan irraa baran? Waliin irraa baratanii ijoollee tokkoffaa waan dandeenyuuni karaa cufaanuyyuu akkasiin lafa barattee aadaa barattee aadaa lafa ufiillee akkasiin hin deene tunillee barsiisuu jiru waan dandeenyu. Tabiraa akka immoo isiin laftana waan jirtuufi aadaa laftanaa callaa adoon ta'in barannoota guddaa irraa barattee ammoo waan aadaa akkasiin talafisii guddoo irra fudhatteetini akkasii barattuu akkasii guddisuu jirra. Amantiillee yoo qabaattee aadaa kan ta'e lakkisuun
aadaa tante dedhuun aadaa tante diqqeessuun nyaata jalqabdee dhugaatii jalqabdee waan namni ilma ofii barsiis jedhee akkasitti dubbadha. Yoo aadaa ofii beekte gaaf guddatte afaan kun gartee amtanallee irra mimmiliqanii xiqqoo jedhanillee wanni aadaa sun hin harkifti. Yoo gartee wanni aadaa sun harkifte ufillee hin deetu eenyummaa ofii hin deetu. Mee Osfaanarraa nama hedduu tarmatti walitti dhufee qophii bashannanaa jira, ispoortii jira, waan hedduu jira. Osfaanaan kun maal namaa bahe yoo alaalaallullee tarmaafuu itti dhumne. Gaaffii bareedaa Osfaanaan bu'aa guddaa akkasumas gargaarsa guddaa uummata Oromoo keessattuu Minisootaa jiraatuuf qaba. Akkasumas uummata Oromoo biyya Ameerikaa keessa addunyaa irra jiraatu hundaafuu bu'aa guddaa qaba jechuudha. Soraaf keessummoota sanan galatoota dhaggeeffatoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Caasaan dursee waa'ee beelaa akeekkachiisu yookaan fiusneet jedhamu dhaabbata mootummaan Ameerikaa maallaqaan gargaaruu fi wabii nyaataa irratti odeeffannoof xiinxala kennudha. Dhaabbati kun Itiyoophiyaa kibba bahaa keessatti haalli beelaa fi hanqinni nyaataa hammaataa jira jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Kan caamaan akka hamaatti dhahame bulchiisa naannoo Somaalee keessatti abbaa warraa hedduun hanqinni nyaataa guddaan isaan mudatee jira. Keeniyaa keessatti haalli jiru daran hamaa ta'uu baatus baatii bitootessaa hanga caamsaatti roobni gahaa dhabamuurraa kan ka'e uummanni kutaalee gammoojjii fi hanga tokko gammoojjii ta'an keessa jiraatu irratti hanqina wabii nyaataa rakkoo fiduu maluu fi gara fuulduraatti isaan saaxiluuf jiraa jedha. Waggaa 6 dura jechuun bara 2011 keessa biyyoonni gaanfa Afrikaa caama seenaa keessatti mudateen beenneen rakkataa turan. San booda waggootii muraasaaf immoo rooba hanga tokko yookaan quubsaa hin taane argatan. Kanaaf kutaan sun deebi'ee caamarraa dandamachuun midhaan facaafachuuf yookaan loon horsiisuuf carraa hin argatan jechuudha. Bara 2015 fi 2016 keessa immoo haalli qilleensa addunyaa jijjiiramee elninoon mudate. Kanaafis biyyootii kutaalee gammoojjii gaanfa Afrikaa kanneen duraanuu rakkoo keessa jiran keessatti oomishni qonnaa gada deemee loon horsiisuunis dadhabame. Kunis gatiin midhaanii yookaan nyaataa akka daran dabalu akkasumas gara fuula duraatti beelaaf hanqinni nyaataa dhukkubi akka hammaatu godhe. Har'a lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 7.8 kan Keeniyaa miliyoonni 2.6 hanqina wabii nyaataa hamaa keessa jiran. Kanaaf jecha ture Yuunaayitid Isteetsi gara jalqaba baatii hagayya kanarratti gargaarsa namoomaa $100 miliyoona 100 miliyoona 69tti shalagamu Itiyoophiyaaf Keeniyaaf akka laattu kan labsiteef. Ameerikaan kana gochaa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa dabalaa jirti. Maallaqni gargaarsaan kennamus nyaata madaalamaa ijoollee nyaata dhabuun ergaramaniif dhiyeessuuf akkasumas bishaan dhugaatii qulqulluu fi tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'an uummataaf dhiyeessuuf oola. Gargaarsi Itiyoophiyaaf kennamu uummata miliyoona 3 ta'uuf gargaarsa nyaataa dhiyeessuuf oola. Ameerikaan dabalataan lammiiwwan Keeniyaa kanneen caamaan rakkataniif deeggarsa gochuun alattis kanneen biyya ofii keessatti caamaaf walitti bu'iinsa jirurraa lubbuu ofii oolchuuf jecha gara Keeniyaatti dhiyeessanii baqattummaan jiraniifis gargaarsa gooti. Haalli amma jiru beelatu galee ka jechisiisu otoo hin taane sadarkaa beelatu gale jechisiisutti dhiyaataa jira ka jedhudha jedhu dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID keessatti sagantaa nyaati nagaaf yookaan immoo Food for Peace jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Maat Niims. Kanaaf sadarkaa beelli galuu labsuu itoo hin ga'iin dura ammumaa tarkaanfii fudhachuu ka barbaanneef jedhan jechuudhaan gulaalanarraa yaada isaa xumureera. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,180 15,630 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu irratti raawwata. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa wixata walitti deebinaa amma sagantaa afaan amaaraatti fufa.